Ai galatoomsi jechuun barbaada dongoo maltiimiidiyaa akkasitti carraan alaatti naasumsisuu keetiif daansa galateeffadha. Anis maqaan koo Faarfataa Dabalaa Sanjaan jedhama. Bakki dhaloota kootii aanaa Haroo ganda jiituu duwwaa lamatti nalattee guddadhee amma immoo laftiin jiraatu magaalaa Bishooftuu keessadha. Faarfataa Dabbiin Kaas Dabalaanii mee gara faarfannaa akkamitti dhuftee faarfannaan nuusiif maali? Baay'ee manamni faarfannaa nan qaban ture magaalaa Gimbii keessatti waldaa Victor Life International Church kan jedhamu tokkotu jira ture. Achuma keessatti gara waaqeffannaatti dabalachuutti dhufe yeroo achitti normaalii caljedhee yeroo waaqeffadhu deddeebi'ee guyyaa sanbataa gaafa waaqeffadhu ijoolleen shaakalaa fi gara kiiboordiitti dhiyaatan tajaajiluuf yeroo ba'uuf jedhanii bukkee dhaabbiin shaakalan ture. Bakka hawwiin faarfannaaf qabu jarri wal faarfachuuf ba'an waliin carraa tajaajilaa isaaniif kenname narratti narra turan. Saboda guyyaa deddeebii sanbata waaree booda yeroo isaan waaqeffachiisuuf achi ba'anii dhaqeen cina dhaabbatanii warra shaakalan wajjin jedhama faarfadhaa. Faarfannaa baay'ee waan jaalladhuuf jechaadha. Saboda utumaan kanaan jedhu garee waaqeffachiiftootaattis hin dabalamne jedhamanii ijoollee wajjin dhaabbatanii shaakalan ture. Saboda guyyaa keessaa guyyaa tokko waaqayyo isaa eebbisu wangeelaa miidhaginuma jedhamutu jiru walichuma keessa. Saboda akka carraa ta'e namoonni guyyaa sana yeroo sana shaakalanii guyyaa waaqeffannaa kamisara sagantaa jiru tokkotu jira. Yeroo sanatti namni faarfannaa faarfatu akka carraa ta'e jechaadha. Inni immoo deddeebi'ee yeroo ijoollee shaakalan biratti waan arguu fi ciraamaan nama faarfatutu dhibee nama barbaadanii dhabanii saboda eessaa nama finnatanii waan argatanii fi aniin kee sirayyuu qophaadha faarfannaa fi baay'ee waan saffii waan jedhee jiruu fi saboda baay'ee faarfadhu naan jedhe baay'ee faarfadhu tajaajili naan jedhe bakka gammachuu isaan dandeenye akka nama kanaan dura isteejii irratti baay'ee faarfatee beekutti akkaniin baay'ee gammadee isteejiitti achi ba'ee saboda nan faarfadhee yeroo si reegee waan jedhamu piyaanoo waan jedhamu walzii waan jedhamu cikcikaa waan jedhamu hin beeku saboda mucaa wayii kiiboordii qabu kana faarfadha dheettime reetii miisummaatu beekee naa kaasee waan isin ajaa'ibu jedha gaafa sana akka ajaa'ibaatti waaqeffachiisee bu'ee yookiinis tajaajilee bu'ee saboda hundeessaan waldichaa Paaster Saamu'eel nama jedhamu baay'ee natti gammadee bakka guyyaa biraas hojjettanaa jedhee na jajjabeessuutti ka'e. Isa booda gara tajaajilaatti akkasitti hin dhufee utuma kanaan jedhu tajaajila koo guddifachaa deemee jechaadha achumatti. Tajaajila yeroo jalqabaaf tajaajilta keessatti miira akkamiitu sitti dhaga'ame? Waaw! Ammana jedhee sitti himuu hin danda'u waan isa jiru. Dhugaa dubbachuu fi kan inni gara kiiboordiitti dhufee kan jedhama shaakaluu ijoolleen akkuma isaanii durii guyyaa shaakalaa yookiin guyyaa faarfannaa waan achitti dirqama argamanii fi anis hawwima waan qabuu fi dhaqeenis iddoo kiiboordii gaafa naabadhu namni jiru mucaan kiiboordii bichaa taphatu tokkotu jira. Kanaa achi namni faarfatu hin jiru ture. Gaafa dhufanii faarfatta gaafa naan jedhanii bakka naasuunis gammachuunis keessa guute gaafa achi ba'u immoo akkaataa itti maayikii qabadhullee akkaataa itti gaafa sana illee tajaajilee bu'ullee namoonni achitti hirmaatan illee kanaan dura tajaajilaa turte kanaan duras deejira turte minaan jechaa turanii anaaf garuu guyyaa jalqabaa koodha baay'ee guddaa eebbifamanii isaanii illee eebbifamee anillee gammadee guyyaa biraatiifis amalee godhachaan dhufe bakka baay'ee gammachuu addaa ture yeroo sanaaf. Waaqayyo fayyaadha. Mee faasikaan siif maali gaafa faasikaa jedhu faasikaa jechuun egaa du'a ka'uu fayyisaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos faasikaa jechuun si biratti hiika maalii qaba siif maali? Namoonni faasikaa yeroo jedhamu namoonni bifa garaagaraatiin kan isaan yaadanii noormaali akkuma yaadannootti waa'ee faasikaa kan isaaniif hin galle jiraata. Noormaali waggaamti naannee waan dhufuu fi faasikaa jedhanii namoonni akkuma noormaalizim jedhanii makabajuu danda'u. Anaaf garuu faasikaan guyyaatti Kiristoos du'ee du'aa ka'ee anaanis du'aa na kaase guyyaan itti yaadadhu faasikaa jechuun naaf guyyaa gammachuu fi guyyaa addaatinaaf. Tole faarfataa Dabbiin gara fuulduraatti karoora akkamii qabaa maal keessa jira sagantaa akkam akkamii karoorfattee laata?
wanti ni karoorsus wanti yaadus waan gurguddaadha. Waaqayyoon gargaaree waggoota darbanii faarfannaa tiraakii lamaan hojjeteen ture. Tokko nana deema jedha, lammaffaan ni hojjedhe kee maaliin ibsuu jedha. Normaali dhugaa dubbachuu fi an xiyyeeffannaan koo tajaajiluudha, hojii waaqayyoo hojjechuudha. Isa waaqayyootti nu waame dirree waaqayyoo irra dhaabee kana irratti hojii dhimma baasu waaqayyoo hojjechuun barbaada, saba isaa tajaajiluun barbaada. Fuulduratti immoo karoorri koo gurguddaadha. Guyyoonni nuti hojii gurguddaa hojjetu fuula koo jiru. Normaali amma tiraakii cikcikaa faarfannaa bareedaa ittiin illee yeroo dhiyootti dhufuufan jedhaadha. Namoonni asiin illee na dhaggeeffatanii isa kanallee yeroo dhiyootti isin biraan nan qaqqabsiisa jedhee yaada waaqayyo na gargaara. Tole waaqayyo si haa eebbisu. Hojiiwwan kan biraan wantoonni ati karoorsiftee jirtu wantoonni hojjedhe tun akkas ta'e maal jedhu qabdaadha isa irratti. Ilaaqa kun dhugaa dubbachuu fi amma isaatii kanatti waaqayyoon gaditti namni si barbaachisa. Saatii kanatti mul'anni nama keessa jira. Mul'ata kanarratti immoo namoonni cina kee dhaabatanii, namoonni si deeggaranii, namoonni Yesuusin jedhanii kaan qabeenyaa isaaniitiin, kaan kadhannaadhaan, kaan gorsaan namoonni si barbaachisu waan ta'eef amma saatii kanatti nama argadhee namoonni na gorsan, namoonni na jabeessan jiraannaan hojii gurguddaan hojjedha jedhee yaada waaqayyo na gargaare. Fuula koo dura karoora gurguddaa jira, mul'ata gurguddaa jira, waan gurguddaatu keessa koo jira. Inni kun immoo nama barbaada. Biqilaan tokko akkuma lafa keessa yoo bu'e biqilaa sanatti namni itti aramu, namni itti ankabaa qabu yoo jiraate biqilaan suni guddatee ija biqilchuu, ija godhatuuni iji isaa immoo namoota danuu waan ga'uu fi biyya lafaa kana keessatti baay'ee hojii hojjechuu fi dhiibbaa geessisuuf namni dirqama si barbaachisa. Namoonni illee karaa kanaan cina koo akka dhaabattan isin gaafachuu barbaada. Tole waaqayyo si haa eebbisu. Ni faarfataa dubbiin mudannoo garaagaraa qabda. Mudannoo yeroo baay'ee faarfataa deebaa waliin waliin jiraachaa turtanii mana tokko keessa jiraattu walii wajjinis immoo seenaa hedduu dabarsitaniitu yeroo itti mudannoo garaagaraa qabdan nagaa meeshaan keessaa wantoota akka saanduuchii, sukkaaraa hojjetan isaan fayyadu kan suuqiin cufamatee guddinni dhufaa bitatanii jira. Isa bakka ta'e hin beekamu wantoota akkasii irratti mudannoo geeddaruu qoodee. Asirratti mudannoodhaan qabu mudannoo baay'eedha garuu obboleessa koo faarfataa Daawit wajjin yeroo itti mana tokko keessa jiraachaa turetti mudannoo baay'ee qabna. Isa keessa waan hin daganne yeroo tokko sadii kaasee sin gahaa isa kaa yeroo biraas ni hima. Na yaadadha gaaf tokko guyyaan isaa guyyaa sanbataati. Cheerchi waaqeffachaa oolee dirqama immoo nyaata manatti waan hojjetannuu fi manatti galle. Isa booda akka carraa ta'ee hanqaaquu bitannee paastaa bitannee wantoonni hundumtuu shunkurtii, qullubbii wantoonni hundumtuu mana keessa jira. Kan nu barbaachisu yeroo sanatti kan nuyi mana bakkeedhaaf fudhannee gallu hanqaaquuf paastaa buddeen ture. Isa booda mana gallee natu hojjetamu paastaa funkulaalee walitti hojjedha. Isa booda tuni paastaa hojjedhee bisheessee sukkoosaa hojjedheetanii paastaa funkulaalee walitti hojjechuu fedheetanii hanqaaquu wajjin walitti hojjechuu fedheenii. Isa booda paastaan bishaateera hanqaaquu duwwaa ta'e naquu duwwaa naafe isa booda bishaatee nyaachuu bakka. Isa booda asiitii hanqaaquu fuudheen itti cabsaa. Hanqaaquu fuudhee itti caccabseetanii akkan ta'u jedheetan walitti qabatu itti qadaada. Gaafa itti qadaada akka carraa ta'e Daawit bakkeetti gadi ba'ee ol deebi'a. Gaafa ol deebi'anii sochoosuu fedheetanii irraa gaafa irraa banuu ajaa'af mana keessa taa'uu dhabde. Lakkaa hanqaaquun ibinnee galee tortoraa. Saatii cheerchi ollee galee gaafa cheerchiidhaa beeloftanii galtan beektu. Isa booda lafa lixuudhaafne hanqaaquu tortoraatti nadhee paastaan badeeraa wanti suukoo yeroo hojjetame hundumtuu tabalaasheera. Mana keessaa ajaasaaf ta'uu dadhabneetti dhiifnee baanee bakkeetti. Isa booda guyyaa
galgala isaa dhufnee hanqaaquu fi paastaa achi keessa jiru hundumaa gadi naqnee jechuudha. Biraanis akkuma kana buddeen hedduu bitatanii wantoota guyyaa hedduuf isin barbaachisan jettanii yeroo tokko tokko asbeezaa fa'aa yookaas immoo nyaata torbanii yookaan kan jiraate yeroo itti murteessitan qabu meeshaa fa'aa akkamitti yaadatas? Isaan akkamitti murteesseedha? Akka carraa ta'e yeroo rakkoo hedduu ture namsi isaa maangudoo obboleessi keenya caaluu jala miidhame. Yeroo sana sabara nuyi jiraannu yookiin katamaa keessa jiraannu kana keessatti baay'ee lola hamaatu ture girgirree wayitu ture. Isa booda namni hundumtuu bakkeedhaan maal odeessa kana booda manni cufama suuqiin cufama namni hundumtuu isaa danda'amennaan waan suuqiidhaa argatu hundumaa bibbitatee manaa kiyatu jedhamee haasa'ame. Isa booda fiigaan dhufe bakkeedhaa fiigaa dhufe maal taatee naan jedhe Daawitiin naani maali kana booda manni cufama suuqiin hundumtuu cufama labsii labsameera namni suuqii cufame namni suuqii bane immoo tarkaanfii irratti fudhatama jedhanii bakkeedhaa haasa'amaa jedhe innaa kanaaf maal gochuun irra jira amma dhaqii jedheen birriinis harka jiru harka ture amma dhaqii paastaa jaan bitiin jedheeni ruuzii kiiloo 4 bitiin jedheeni buddeen ija 10 ol bitiin jedheeni mana mooteen kan ittiin fayyadamnu kan namaa ittiin dawwallu maatiif kan ittiin dawwallu kaardii abbaa 25 yoo jiraate sanuutti yoo dhibee immoo abbaa 50 nuu bitee birriitti kennee manaa peestaalii fudhatee bahe dhaqee Rozi egaa amma akka inni baay'atu siniyyuu beektu Rozi kiiloo farichuu gaarii addaa. Rozi kiiloo 4 buddeen ija 10 paastaa 6 isa booda kaardiin dhibee abbaan 25 abbaan 50 isa booda kaardii kana booda lafa bitan nu qabu jedhee waan yaadeef innis kaardii abbaa 5 10 nuuf jedhu isa booda kaardii fidee dhufe ruuzii kanas fidee dhufe paastaa kanas fidee dhufe inni dhufe isa dhufu galgala isaa buddeena ija tokko irraa nyaannee inni kaan hin bula dirqama mana keessa immoo maal jedhamte isheen gundoon yookiin waan buddeena irra kaa'amu naamni waan hin qabneef akka carraa ta'e suufiitu girgiddaatti jira suufiin kun immoo naamni galee dhufe peestaalii irra jiru beektu isa booda peestaalii kana gadi fuudheen suufii keessaa baasee tani peestaalii sana miiceen buddeena sana ittiin maree bulchee ganama isaa ruuzii nyaannee guyyaa isaatti deebi'uu fi buddeenni hukeera warreen bakka tabalaasheera buddeenni jiru isa booda ruuziin mana akka carraa ta'e immoo guyyaa lama booda manni hundumtuu suuqiin hundumtuu akka banamu labsame isa booda wantichi nuu fi seenaa ajaa'ibaa yookiin waan nu dinqisiifachiisu waan yeroo hundumaa haasoo nu ta'ee hafe jechuudha. Tole baay'ee namni ba'a mi haala amma miidiyaa gomatti miidiyaatti kan dhiyaatee jirtu miidiyaalee jiran keessaati fakkeenyaaf mata duree akkam irratti dargaggeessa fakkeenyaaf mata duree yeroo ati sooshaal miidiyaa fayyadamuuf jettu kuni waan akkamii barbaaddeetu waan akkamii irraa feeta utuu dhiyeessina akkamii isin dhiyaatee barbaada akka dargaggeessa tokkootti miidiyaa irratti wantoonni dhiyaatan utuu waan akkamii ta'an barbaada. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een gaafa miidiyaa yookiin sooshaal miidiyaatti achi as ba'anii kan isaanii miidiyaa isaanii yookiin foolowersii isaanii guddifachuu fi wantoota miira isaanii keessaa maddu hundumaa dubbatu namoonni immoo kaan itti gufatu kaan immoo waan garaa isaanii waan ta'eef wanticha wajjin bu'aaruuf illee itti toluu danda'a kaan isaanii immoo namoota bakki akka isaan godhan illee isaan jajjabeessuun jiraata yeroo baay'ee immoo miidiyaa kana irratti wanti nuti fayyadamu irra jiraatu yookiin wantitu namoonni miidiyaa qabanii namoonni achi as ba'anii wantoota garaa garaa dubbatanii wantoota yaada waaqayyoo keessatti illee nama guddisu dargaggoota illee gara hubannaatti gara beekumsaatti akka isaan guddatan wantoota gaggaarii utuu isaanii namoonni miidiyaa kana fayyadamanii attaqaaqamii isaa seeraan qabatanii itti beekanii utuu seeraan fayyadamanii baay'ee guddaan itti tola miidiyaan nama balleessasii nama kaasasii nama ajjeesasii garuu immoo akkaataa itti fayyadamnu barreennaanii kan akka miidiyaa nama fayyadu jiru kan akka sooshaal miidiyaa irratti wantoota hojjetamu hundumtuu wanti nama fayyada baay'een isaa
kaansaas nama miidhaa. Asirratti immoo wantoonni dhaloota jijjiiruu jedhamee yaadamu keessumaa namoonni kiristaana taane wantoota gara kiristoositti nama guddisuu dhaloota karaa jireenyaatti waan geessu utuu fayyadamnee gaariidha jedhee yaada. Ofii keetti sooshaal miidiyaa qabdaati? Ani nan fayyadamaa yuutuubiin koo dabbee tuubii kan jedhu irratti faarfannaa ammaaf illee waan hin gagadhiisin ta'u wantoota kattaan wantoota daqiiqaa sekeendii muraasaa achirratti nan gagadhiisa. Kana booda garuu irratti hojjedha jedhee yaada. Tiiktookii nan fayyadamaa, kana irratti illee FB nan fayyadamaa, peejii nan fayyadamaa. Achirratti immoo wantoonni hojjedhu wantoonni achirratti gadhiisu wantootuma namatti tolanidha yookiin wantoota nama barsiisan jedhanii yaadudha. Karaa sanaan illee hojii gurguddaa hojjechuuf fuulduratti illee waan guddaa yaada. Kanaaf maqaa tiiktookii keetii, feesbuukii keetii fi yuutuubii keetii maqaa isaanii nuti. Maqaan yuutuubii kootii dabbee tuubii jedha. Maqaa makoo kan godheen kan inni achirratti fayyadamu dabbee tuubii jedha. Maqaan tiiktookii kootii immoo dabalaa senjaa jedha. Ofiishaal jedha. Maqaan FB kootii dabalaa senjaa jedha. Maqaan peejii kootii immoo siingeer dabalaa senjaa jedha. Akka kanaan na argachuu dandeessu jechuudha. Tole faarfataa dabbee maal jaallata maal immoo jaallatu? Yeroo baay'ee wanti isa gammachiisu yeroo hiriyoota isaa wajjin dabarsu ta'uu danda'a, yeroo maatii isaa wajjin dabarsu wanti isatti hin tolle maaltu jira? Wanti immoo baay'ee isa gammachiisu waan akkam akkamii fa'i? Dhugaa dubbachuuf wanti baay'ee natti tolu naani qoosaa baay'een jaalladha. Yeroo hundumaa kolfa baay'een jaalladha. Keessumatti immoo wanta akka dhuufuu na barbaachisa. Nah, dhugaa dubbachuuf qoosaa baay'een jaalladha, kolfa baay'een jaalladha. Wantoonni jibbu immoo ani nyaara guruu namni jaalladhu jechi bakka iddoo hin taanes bakka namatti hin tollees dhaabachuus hin barbaadu yookiin namoota gammadoo hojii yoo jiraadha yookiin namoota gammadoo hojii yoo namlee baay'ee gammachuun qorraa fa'a karma gabaabaa. Thank you. Galatan baay'ee. Mee waa'ee dungoomantii miidiyaa namootaaf naamsa dabarsitu mata duree akkamiirratti fa'aa hojjetee sitti tola? Gara fuulduraatti maal gorsitaa maal jajjabeessitaa daawwattoota dungoomantii miidiyaas waan itti dhaamtu yoo qabaatte? Dhugaa dubbachuuf dungoomantii miidiyaa kana karoora inni qabatee jiru yeroo natti tola natti dubbatu nan dhagaa. Asirratti illee wantoonni akkasitti nama jajjabeessu wantoonni namootaaf barumsa ta'a jedhamee yaadamu namoota wanti gaggaarii keessa isaanii jirullee utuu waan mi'aasofsiisee barumsa illee dhaloota kanaaf utuu dabarsee karaa miidiyaa kana namoonni akkuma sirra dubbadhe miidiyaa waan barbaadan itti fayyadamu kaan isaanii ittiin nama arrabsu kaan isaanii ittiin wantoota garaagaraa hojjechuuf namoonni isinitti meera miidiyaa isaanii guddifachuuf yookiin fooloowarsii isaanii guddifachuuf wantoota garaagaraa namoonni ittiin dubbatan jiru. Asirratti garuu wantoota nama barsiisu wantoota nama bohaarsu seenaa namootaallee namoota seenaa isaanii keessatti wantoota gaggaarii wantoota miidhamoota dabarsanii dhufanillee namoonni irraa akka baratanii fi akka inni waamee illee haasofsiisu yookiin akka inni jajjabeessu illee karaa kana dhaamsanan dabarsa. Gara booddeetti gara fuulduraattis hojii gurguddaa yookiin karoora gurguddaa akka inni qabatee jiru abdiin qaba. Kana caalaa akka inni guddatu immoo namoonni immoo miidiyaa kana maal gochuu qabu jajjabeessuudhaaf? Namoonni karaa kanaa immoo maltiimiidiyaa kana argitanii sabskiraayib gochuudhaan yaada jiru koomentii barreessuudhaan maatii akka taatanii isin jajjabeessa.